of taate gaafa deddeebitu namoonni sibira maquu danda'u namoonni sibira dheeffuu danda'u kobaatti hafuu dandeessa nama obbiraa dhabuu dandeessa warri guyyaa kalee fira kee turan sitti marsanii turan sidiisanii deemuu danda'u kobaa kee dhaabbattee hafuu dandeessa yaa ta'u malee kobaa kee waan jirtuuf sitti dhagaamuu hin qabu kobaa kee waan jirtu miira addaa keessa galuu hin qabdu ilaali aduun kan jirtu kobaa isheeti aduun kan dhaabbattu kobaa isheeti fakkaattiin ishee tokkooyyuu hin jiru kobaa ishee taate ifa addunyaa kana hundaaf ibsuu dandeessee jirtis ni dandeessa atis kobaa kee taate way baay'ee hojjechuu ni dandeessa. Jireenyi kee barri jireenyaati qabdu xiqqishuudha isheen kun waan muraasadha takkittiidhas jireenya biraa hin argattu siima tokko jiraatte bada yookiin darba jechuudha namni ija tokko qabu immoo biyyoodhaan hin taphatu kanaaf jireenya tokko waan qabduuf jireenya kee tokkicha qabdu kanarratti eenyumti jireenya kee keessa seenee akka taphatu eenyumti jireenya kee keessa seenee akka si burjaajessuuf tasumayyuu hin eeyyaminiif. Jireenya jechuun konkolaataadha konkolaataa kee eenyutu oofaa jira kan jedhu laaluu danda'u qabda konkolaataa tokko kan oofuu danda'u nama tokko duwwaan nama tokko dhala konkolaataa tokko eenyumtu namni lama ta'e oofuu hin danda'u jireenya kee keessatti illee si'ii fi namni biraa wal wajjin hin taatanii jireenya kee oofuu hin dandeessan jireenya kee oofuu kan danda'u jireenya kee jiraachisuu kan danda'u wanni hundaa raawwachuu kan danda'u of ta'uudhaan siduwaa ta'uu qaba. Haaraadhaan nutis nama haaraa ta'uu qabna warri miidiyaa kana dhaggeeffatan hundi keessaniyyuu nama haaraa ta'an isin jedhaani akka kootitti barri haaraan yoo dhufu nutillee bara nama haaraa ta'uu qabna bara haaraa bara 2015 warri wal loltanis walitti araaramaa hin jedha warri moo wal mufattanis araaramaa hin jedha dhiifama wal gaafadhaa dhiifama naha gaafatoo osoo hin ta'in anatu gaafateedhaatoo jedheen ani isinitti hima warri miidiyaa kana dhaggeeffatan hundi keessaniyyuu akka akkuma jenne kana isinis nama haaraa ta'uu qabdanii wanta na sagantaa kana kentaniif galatoomaa isiniin jedha. በአዲስ ይሄ ሚዲያችን በአዲስ አመት አዲስ ሆኖን ነው አዲስ ሰሞን ይሄንን 2014 ጥለን ወደ 2015 ወደሚመጣው ሰለምንተላለፍ የተቀያየማችሁን ካላችሁ የተጣላችሁን ካላችሁ ትርቃችሁን አውርዱ የተቀያየማችሁትን ሰው ይቅርታ በሉ ይቅርታ ማለት ከሁሉም ነገር ይበርጣልና እና ይቅርታ ተባባሉ ሁሉንም ነገር ለአዲስ አመት አዲስ ፍቅርና ሳይ ሁሉንም ጤናችንን ይስጠን ሰላም ይስጠን እና baragana keessatti yoo of hin ta'an baragana keessatti yoo of hin dandeenye namoota irratti hirkatta yoo ta'e namoonni shambaqqoodha si jalaatii cabu gaafsan ati ni gufatta namoota hirkatta yoo ta'e namni barakanaa ofiif malee siif yaadu ati ni miidhamta namni barakana waa'ee jireenya isaa malee waa'ee dantaa jireenya keetti dhimma hin qabu kanaaf ati ni miidhamta kanaaf barakana keessattuu barakana keessatti bara jaarraa 21ffaa kana keessatti namni hundu akka nama maraatee uffata gatee kaatu kanatti of ta'uu dandeessa of ta'uu qabaachuu qabda yoo of taatee jiraatte qofaan furmaanni barakana egaa yaa saboota of ta'uu jechuun waa'ee keetirratti ofii keetii murteeffachuu namoonni akkasii murteessan waa'ee keetirratti hin barbaadin waa'ee jabinaa fi hanqina keetiis kan beeku kan murteessuu danda'u siidha namoonni jireenya kee keessa seenanii akka burjaajessan namoonni gadaantummaa kee akkasitti himan namoonni olaantummaa kee akkasitti himan hin barbaadin kanaaf iyyuu ati akka namni jedhu san olaanaa namoonni si jajan san illee miti ati akka namoonni jedhan kasi tuffatan san illee miti eenyummaa kee kan beeku si'ii fi waaqa uumaa qofaadha kanaaf iyyuu boota namoonni itti si waaman olis kaasanii si waaman namoonni gadis buusanii si waaman namoonni ati garuu boota lachuu akka hin jirre eenyummaa kee kan beeku si'ii fi si duwwaadha kanaafu si'iif waaqa dhala eenyumtuu eenyummaa kee beeku eenyummaa kee murteessuu hin danda'u
Kanaafiyyuu kana booda jireenya kee irratti, hojii kee irratti, deemsa kee irratti, uffannaa kee irratti, nyaata kee irratti, maaluma wantuma ati hojjettu kamirrattu namoonni harka isaanii galchatanii akka borcan. Hojiin kee sirrii miti akkasiin hin jenne, deemsi kee sirrii miti akkasiin hin jenne, akkasumas haalli ati itti nyaattu, haalli ittiin deemtu hojjettu sirrii miti akkasiin hin jenne namoota hin eeyyamin bakka. Waan sirrii siif ta'e, waan keessi kee itti si amane, waan keessi kee itti gammadu hordofaa deemi. Sammuu jechuun waaqa xiqqishuudha jedhu gara amantaatti illee gaafa finnu abboon jechuudha. Waaqa xiqqishuu kan si'a jechuudha. Gaafa balleessitu sitti hima sammuun keetu. Gaafa rakkina keessa buutu sammuun keetu sitti hima. Gaafa wanni sodaachisaa wayii sitti dhufe akka dhufe sammuun keetu sitti hima jechuudha. Gaafa daandirraa gorte sammuun keetu sitti hima. Sammuu kee hordofi, waaqa kee hordofi, isa duuka waan keessa kee gammachiisu duukaa bu'e. Waan namoota gammachiisuuf jettee hin dhamahin. Namoonni waan feeteyyuu yoo goote hin gammadani. Namoonni warqillee yoo jala afte hin gammadani. Gaafa warqii san tasa jalaa waan aftu dhabdee kaaste namoonni sitti jijjiiramu. Yaa saba koo kanaafu hiree kee ofii keetii murteeffachuu baradhu. Bara haaraa bara 2015 kanatti waa'ee jireenya keetii eenyumtillee akkasiif murteessu hin eeyyaminiif. Ofii keetii murteeffadhu. Qullaa deemuun yoo si barbaachise qullaa deemuu qaba jedhe ofii keetii murteeffadhu. Hagabuu buluun yoo si barbaachise hagabuu buluu. Namoonni maal naan jedhanii keessaa bahe. Namoonni abaloo kaman godhaa keessaa bahe. Quuxoo namaa keessaa ba'uu danda'uu qabda jechuudha. Yoo akkasitti deemte ammas kufaatii irratti argamta jechuudha. Bakka bara 2015tti of taatee of dandeechee deemuu qabda jechuudha. Ilaala yaa saboota. Jireenya jechuun kan takkitti argamtee lammata irra deebitee jiraachuu hin dandeenye. Jireenya jechuun si'a tokko yoo jiraatte booda deebitee jiraachuu. Warri boqotan amma deebinee jiraanna hoo jedhan dhimma amantaa keessan seenu amma. Dhimma amantaatiin yookiin immoo du'aa ka'umsa lammaffaa isa jennu saniin alatti deebitee jiraachuu hin danda'amu addunyaa kanarra. Jireenyi si'a tokko qofaadha. Kanaaf yaa saba ilaali. Jireenya tee takkittii kanatti si'a tokko qofa carraa takkittii qabdu kanatti namoonni akkatti taphatan hin eeyyaminiif. Namoonni si burjaajessu jireenya hadhaasii jiraachisuun qaban. Jireenya gaarii ofii keeti hiyyoomtee ofii keeti gammaddee jiraachuudha qabdi. Namni ija tokko qabu, qaroo tokko qabu biyyoodhaan hin taphatu. Kanaaf iyyuu jireenya kee irratti hin qalladin, jireenya kee irratti murtee jabaa dabarsi malee haala salphaadhaan hin ilaalin. Jireenya kee keessatti namoonni harka yoo si dhaane, namoonni yoo ol si kaasan, namoonni yoo si jajani ittiin gammadin. Gammachuun kee namoota irratti miti of irratti bu'uruu qabda, of ta'uu qabda. Gammachuun kee kan maddu sirraa malee namoonni waan si agarsiisan irraa miti. Namoonni yoo harka si dhaan addunyaan hundi waa'ee kee haasofte, addunyaan hundi yoo harka walitti si rukutte, addunyaan hundi fuutee yoo fooqirra si goote hin gammadin. Guyyaa tokko fooqii sanirraa gadi si darbattee si caccabsite waan ta'eef. Kanaafiyyuu gammachuun kee namoonni si jajuu irratti murtaa'uu qabu. Gammachuun kee namoonni si dhiisanii si jibbuu irratti murtaa'uu qabu. Kanaafiyyuu yoo namoonni si dhiisan hin gaddin, yoo namoonni si biraa maqan gaafa of ta'uu qabdu sirumaa namoonni si biraa maqu. Kophaatti hafuun kee si gaddisiisu, kophaatti hafuun kee si boochisuu qabu. Kanaafiyyuu jabaadhoti. Kophaatti safi guyyaa tokko akka aduun ilaalame kophummaa ishee jirti. Kophaa isheeti kan isheen dhaabbattee jirtu. Kanaafiyyuu kophaa ishee taate garuu addunyaa kana hundaaf ifa laatti. Atis laal kophaa kee taate addunyaa kana hundaaf ifa laachuu ni dandeessa. Namoonni si biraa maquudhaaf sitti dhagahamuu hin qabu. Kophaatti hafuun kee sitti dhagahamuu hin qabu. Kanaaf aduurraa baradhu. Mee warqii laal wantoota gatiin isaanii qaalii jajjaboo laal baay'inaan hin argaman. Bakka bakkatti xiqqaatanii argaman. Atis kophaa kee ta'uun wanti waa hin baasne garuu kotonni baay'eetu walitti haayilaandiinuu baay'eetu walitti qabamee jira. Kanaafuu waan bu'aa hin qabne baay'ata. Kanaaf wanti bu'aa qabu kophaa isaati irra cima. Gaafa kophaa kee taatu eenyummaa keetu barta. Gaafa kophaa kee taatu ofii kee wajjinuu of barta. Yoo namoota wajjin jiraatte of dhaggeeffachuuf of baruu irratti ni rakkata. Kanaaf iyyuu of baruun immoo waan guddaadha. Addunyaa kanarratti nama ta'uu kee of beektee eenyummaa kee wajjin deemuun hiriyaa kee wajjin deemuu caalaa baay'ee gaariidha.
ega kaayoo fi ilaalcha keessa kee jiru san qabadhuuti ka'echuun namni kaayoo qabu namni immoo yaada mataa ofii qabeetoo deemu namni ofitti amanamummaa qabu inni sun namoonni isa sochaasan namni ofitti amanamummaa hin qabne namni kaayoo hin qabne garuu afuuffee qilleensarra deemudha namuma feetu saraasa namuma feetu gara feetti isa daru qilleensarra amma afuuffee yoo gaafa qilleensarra goote olumaa gad deemte jechuudha sana booda lafa dhooftee dhooti jechuudha kanaafatillee nama amanamummaadhaan ofitti amanamummaa qabu nama kaayoo qabu ta'e nama kaayoo qabdoo ta'e ko namni garuma feesine ergu nama ofitti amanamummaa qabu taate namni garuma ergitetti akka qilleensi wanni afuuffee raasan hisirraasan kanaaf ejjennoo kee jabeeffadhu kanaafu eenyumallee gammachiisuudhaaf isin kaatiin eenyumtillee akka gammadu hin ifaajini baroota baay'ee namoota gammachiisuuf ifaanneera namoota ho'i baay'ee gooneera namoota ho'i baay'ee laanneera yaa ta'u malee namoonni sun har'umallee nutti hin gammanne baay'ee nu gooneef caala xiqqishuu nu isaanii hin goone isiisan kaasanii haasa'u jechuudha kanaaf yaa saba atillee eenyuma gammachiisuuf hin kaate gaafa hunduma gammachiisuuf kaatu gaafa nama biraa gammachiisuuf kaatu ofii keetii gammachuu dhabda ofii keetii qullaa ofii keetii humni kee ni dhuma ofii keetii maallaqni kee qabeenyi kee ni dhuma namoota kanaaf iyyuu of gammachiisaa ta'i malee nama gammachiisaa hin ta'in of gammachiisaa gaafa taatu hirgixanyaadha yookiin immoo ofitti amanamummaadhaan sittima guyyoota muraasa booda nama waaqas gammachiisu taataati nama namoota hundumaas gammachiisu taate warri si dheeffan warri sirraa kaatan iyyuu osoo laal kophaa taate akkasitti ifaajuun keellee isaan jibbisiisellee haa ta'u jecha kee gocha keessan illee sii fudhachuu iyyuu baatan akka kee ta'uu ni hawwu kanaaf iyyuu jabaadhu mudhii kee hidhadhu bara 2015 bara haaraatti eenyummaa haaraa uffadhu argineerra namoonni baay'een guyyaa kaleessaa harkanuudhaaniiru argineerra namoonni baay'een har'a nugatanii maqaniiru kophaattis hafnee ilaalleera kanaafu nu dinquun qabu yaa saba waaqayyo warri sagantaa kana dhaggeeffattan hundumti keessanuu jabaadhaa dhaga'uun qofti dhaggeeffachuun qofti bu'aa hin qabu isa dhaggeeffattan kan parsantii 100 keessa waan muraasa hojiitti jijjiiruun keen gatii guddaa warqiidhaa ol caalu qaba kanaaf iyyuu kutaa ittaanu kutaa sadaffaasaa kan walitti deebinu ta'a waaqayyoon gooftaan akka of taanee jiraannu hunduma keenya nu haa gargaaru egaa of taanee eenyummaa keenyatti boonnee ofii keenya jireenya keenyatti boonnee eenyuun osoo of hin madaalin eenyuun gadi oli ofii osoo hin jedhin ofii keenyatti of bichaa dhaggeeffachaa waaqayyoon wajjin akka deemnu waaqayyoon gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru egaa jabaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa kutaa sadaffaasaa barumsa kana itti deebina warri isinitti tole warri barumsa gaarii dhattan share like subscribe gochuudhaan immoo nu gargaara akkasumas miseensa YouTube siinaa ta'uudhaan yeroo yeroodhaan barumsa isiniif darbu dhaggeeffachuu ni dandeessu turtii gaarii bara haaraatti eenyummaa haaraa kutaa lammaffaan kana fakkaata kutaa sadaffaa immoo boroftaa walitti deebina haaradhaan nutis nama haaraa ta'uu qabna warri miidiyaa kana dhaggeeffatan hundi keessaniyyuu nama haaraa ta'an isin jedhaani akka kootitti barri haaraan yoo dhufu nutillee bara nama haaraa ta'uu qabna bara haaraa bara 2015 warri waloltanis walitti araaramaa hin jedha warri moo wal muufattanis araaramaa hin jedha dhiifama wal gaafadhaa dhiifama naha gaafatoo osoo hin ta'in aanatu gaafateedhaatoo jedheen ani isinitti hima warri miidiyaa kana dhaggeeffatan hundi keessaniyyuu akka akkuma jenne kana isinis nama haaraa ta'uu qabdanii wanta na sagantaa kana keessaniif galatoomaa isiniin jedha በአዲስ ይሄ ሚዲያችን በአዲስ ዓመት አዲስ ሆኖን ነው አዲስ ሰው መሆን ይሄንን 2014 ጥለን ወደ 2015 ወደሚመጣው ሰለምንተላለፍ የተቀያየማችሁን ካላችሁ የተጣላችሁን ካላችሁ ትርቃችሁን አውርዱ የተቀያየማችሁትን ሰው ይቅርታ በሉ ይቅርታ ማለት ከሁሉም ነገር ይበልጣልና እና ይቅርታ ተባባሉ ሁሉንም ነገር ለአዲስ ዓመት አዲስ ፍቅርና ሳይ ሁሉንም ጤናችንን ይስጠን ሰላም ይስጠን እና